Ma naghiamo. Ok. Hayyee yaada kiyya yoo itti fuufe Jawaaradha. Hidhamee jira. Miseensa kaartii kaafaa'ooti. Hidhamee jira. Harka diinaa jira. Harka diinaatitti nyaatamu jira. Eessa jira Maraaraa Guddinaa? Boolla kam jira? Kan hidhameeru mormitoonni miseensonni isaa akka jiru mana hidhaa keessa ciisani. Eenyuun bulchuudhaaf ta'anii Jawaarii ijaan laalaaran. Namni isaan bulchuudhaaf namni isaan filatu isa kamtu jiraaf ammoo Jawaariin ta'anii laaluu jiran. Hayyoota keenya kan mana hidhaa keessa jiranii eenyuun bulchuudhaaf eenyutu nu filata? Filannoo maaltu jira? Filannoo jira jedhanii mootummaa bineensa laalaaran moo? Filannoo jira jedhanii hayyoota keenya kan mana hidhaa keessa dararamaaranii ta'anii laalaaran. Maal filatuudhaaf? Filannoo maaltu nu jira kan ta'anii hayyoota keenya kan mana hidhaa keessa dararamaaran ta'anii jaallalaaran? Maaf gadi ba'ee hin dubbanne? Mootummaa kana dhiibbaa maaf irratti hin goone warri paartii morkitootaa jettan? Dhiibbaa maaf irra gochuu dadhabdan? Haa ta'u dhiibbaa irra gootanii yoo dhiibbaa isin irra gootan kana isin irraa fudhachuu dide maaf gadi baatanii Oromoo waliin qeerroo waliin maaf hin falmatiin? Qeerroo mootummaa kana dhiibbaa irra goonee mootummaan kun nu dhaga'uu dide filannoo wayiitu hin jiru. Filannoon hin jiru hayyoota kanke kan mana hidhaatti dararamaaru gadi ba'ii baafadhu maaf jettanii dubbii tokko hin dubbatin? Maaf dubbii tokko isin irraa dhabne? Hayyoota kan kee qeerroo gadi ba'ii falmadhu baafadhu maaf hin jenne? Maaf qeerroo kana faana maaf hin hiriirin? Mootummaa kana dhiibbaa irra gootanii yoo dadhabdan gadi baatanii maaf hin dubbatin? Gadi baatanii maaliif qeerroodhaaf furmaata tokko hin kennin? Lamaan dhabani. Lama dhabuun hin taatu. Mootummaa kanarraa abdii eega dhabdani. Qeerroo maaf abdii itti horin? Qeerroo akka gadi baay'eeti hayyoota isaanii baafatu maaf hin godhin? Eessa jirtan? Kanuma hunda raftanii? Jawaar warra kaleessa boolla keessaa isin baase. Maraaraa Guddinaa dadhamtee jirtaat amma waa'ee mana hidhaa san. Keessa cinqamtee keessa dararamtee jirta. Maaf gadi baatee waan dubbii tokko uummata Oromootiif hin kennin? Mootummaa kana dhaayoo irratti dhiibbaa gootee yoo dadhabde dhiibbaa irra yoo gootanii dadhabda gadi baatanii maaliif qeerrotti dubbii tokko maaf hin dubbatin? Hayyoonni keessa mana hidhaa keessa dararamaa jiranii dhumataa jiranii. Yaa qeerroo yaa uummata Oromoo tokkummaan lafaa ka'ee hayyoota kan kee diina harkaa baafadhu bineensa harkaa baafadhu maaf jechuu isinirraa dhabame? Paartii kaafaa'oo maalii jettan? Sababa Jawaarii bar paartiin keessan kan maqaa argate. Paartii bishaan keessa ciisu Jawaarii barka keessaa harka qabee olii isin baase. Kan gubbaa ol baasee isin mul'ise Jawaarii bar. Maal nuu filachuu teetta? Filannoo maaltu nuu jira afaan qabattee teetta mana keessa galtee? Filannoo maal nuu eegaatta? Bineensa teettee edda. Hayyoonni kee mana hidhaa keessa dararamaarani. Miseensonni kan kee warroonni achi keessaa kaafaa'oo keessaa ija qaban jedhan mana hidhaa keessa rakkachaa jirani. Maal qabattee teetta? Ona duwwaa qabattee teetta? Mana qullaa teetta? Yaa Maraaraa Guddinaa dandeetti isin qeequlleen qabu abbaa koo. Obboo koo dandeetti isin qeequ isin qabu. Gadi bayaati. Wanti isin lafa mana duwwaa keessa teettanii ona duwwaa qorra keessan taa'ina gadi baa uummata OA Oromootiin makama. Silaa dandeetti mootummaa kana mormitanii mootummaa kana gadi qabdaniitiin hayyoota keenya mana hidhaatii baaftan hin qabdanii miti ka hayyoota keenya mana hidhaatii baasu qeerroodha. Gadi baa qeerroodhaaf dubbii tokko Oromoodhaaf dubbii tokko dubbadha.
silaa isi aangoodhaa wonyaatani bineeyyii aangoo abbaa garaa dullootii waggaa 150 aangoodhaaf iyyiti. Yaa Rabbi du'aa na tolchii dhiifte akkamittiin du'aa dhiifte du'a koo na tolchi silaa ka jettan. Kana gatii ta'eef filannoon hin jiru. Biyyi nuu diigamuu deemaa jirti. Biyyaa qeerroon ganaa gadi gombisee irra deemuu deemaa jira. Wanti ati teettee eeddu hin jiru. Dhiibbaa mootummaa kanarra gootee yoo dadhabde gadi ba'i uummata Oromootiin makame. Gadi ba'iitii uummata Oromootiif dubbii tokko dubbadhu. Gadi ba'i uummata Oromoo qeerroo Oromoo jabaadhaa. Tokkummaadhaan gamtaadhaan falmadhaati hayyoota keessan mana hidhaatii baasaa jedhaa. Kun maaf isinirraa dhabama maa waa lama dhabdan. Zaxaxxi jettanii afaan keessan akka nama limmoo hodhatee afaanuma keessa hodhattanii teettanii. Hafuurri keessan maaf dhabame. Hafuuruma tokkollee waliin baafattanii qeerroo Oromootiif baatanii. Gadi baa falmadhaa hin jiru filannoo hin jiru mootummaa wayitu hin jiru bineensa harka jira hayyoonni keessan. Warroonni paartii san keessa ija qaba jedhanii ija qaba jennee yaanu achi keessa jira. Gadi baa yaa mootummaa kanarra dhiibbaa goonee dadhabne yaa uummata Oromoo gadi baa falmadhaa jedha. Uummata Oromoo qeerroo Oromoo afoo dhaabadhaa. Qarree Oromoo waliin gadi baay'uu dhaabadhu. Gadi baa dhaabadhaa uummata Oromoo waliin. Qeerroon Oromoo wareegamaa jira. Lubbuun teessa lubbuu qeerroo Oromoon caaltu gadi ba'i qeerroo Oromoo waliin dhaabadhu. Hiriirsi qeerroo Oromoo. Yeroo ati mana hidhaa keessa jirtu Jawaari ka qeerroo Oromoo hiriirsi mana hidhaa san keessaa si baase. Addamaan nu eegaatta teettee gola keessa teettee akka mushurraa. Idaayyaadhamu. Maachi keessan nuyi maaltochi keessa si idaayomsaar. Moo garaadhaan bitamtan isinillee isin bitee abiyyi. Waan hin keessan nu galuu dhabee jira. Sababa keessan usuu isin wanyaatta usuu aangoo irra wanyaattan kan hayyoonni keenya mana hidhaatti guuraman. Usuu isin aangoodhaaf qul jettanii arraba baaftanii fiiddan. Usuu isin aangoodhaaf dheebottan kan hayyoonni keenya mana hidhaa keessa galan. Usuu isin waliigaltee qabaattanii adda hayyoonni keenya kanan ta'anii mana hidhaa keessa dararaa kanan argan cinqii kanan argan. Aangoodhaaf usuu akka isin aangoodhaaf bultan akka isin aangoodhaaf wanyaattanii laalee argee hubatee gadi ba'ee haa caaluu nyaate abiyyi. Gadi ba'ee Jawaarii hayyoota keenya mana hidhaatti guure. Gadi ba'ee dubbadhu uummata Oromootiin makame maal godhuu gola nuu teettu. Achi teettee maan nu fayyadda hunda teettee maan nu fayyadda faayidaan ati gola teettee nu fayyaddu maanni. Gadi ba'ee dubbadhu. Gadi ba'ee qeerroo kaasi. Hiriirsi qeerroo. Hin dandeettus dandeettii mootummaa kana mooyattanii hin qabdanii. Gadi ba'aa qeerroo nu dubbadhaa. Qeerroo nu hiriirsaa. Tarsiimoo qeerroo ittiin deemu nu baasaa. Manguddoo kennaasin. Maal isinuma kadhannaa? Maalumaaf achi keessa teettan. Ijjinuu ijji qabnu hundinuu mana hidhaa keessa jirani. Eessa maal godhu maal nuu filachuu taa'attan filannoo eessa jira? Maalirra jirtan? Maal sagalee keessan dhabne? Wala kaafaa'oo. Wala abaayoo maalirra jirtan? Mee hayyoonni kaafaa'oo keessa hayyoonni ammoo abaa'oo keessa mana hidhaa keessa ciisanii maalime? Guyyaa tokko gadi baatanii sagalee tokko waan tokko hin dubban. Mootummaa kanatti mormii hin dhiyeessin. Mootummaa kana yoo mormii dhiyeessitanii tanii Allahu alam isintu beeka. Ani hin beeku kanarraa kana keessa galuun qabu. Itti dhiyeeffatanii mormii kana mootummaan kun fala tokko yoo isinii dhawu dide. Maaf uummata Oromootiin gadi baatanii ibsi tokko hin ibsin. Yaada tokko uummata Oromootiin maaf hin qoodin. Dhiibbaa jabeessaa dhiibbaa godhaa yaa uummata Oromoo mootummaa kana dhiibbaa irra goonee nu paartolee morkattoota mootummaa kana dhiibbaa irra goonee dadhabnee jirra. Uummanni Oromoo ka'aatii falmadhaa. Hayyoota keessa mana hidhaa keessaa baasa maaliif isinirraa dhabne?
silaa dullootiin jechuudha gaafa du'a geette gaafa afaan qarbiitti dhiyaatte du'a sodaatti dullootiin akka daa'immaniitti sodaatti daa'immanuun sodaattu gaafa du'a geette dullootiin du'a sodaatti lubbuun teessa lubbuu kittuu caaluu caalee dulloota isin nyaatanii dhuddaniittanii usuu isin lafarra xirrigi jettanii dhumattanii kun hundi hin jiru ture. Awwaalamtaniittanii qara. Kanatti boolla keessa harka ol qabee isin kaasee mucaa tokkicha ture. Jawaarii tokkicha ture. Maan nu gootanatti hunda teettanii? Ijoota hayyoota mataa nama mataa qabu mana hidhaa keessa guurtanii maan nu godhuu nu teettan? Kun kanaan haa ta'u. Hayyoota mana hidhaa keessa jiran dhaxxanii ilaalaattanii? Walaa abbootii amantaa kan jedhamu walaa abbaa gadaa kan jedhamu oduu hayyoota kanaan qabu. Akka kaleessa galee ta'aafii ture mana hidhaatti galee ka hidhame bayee ija keessa laalaa jira taa'e achi gara galeeyyuu isaan laalaa hin jiru. Namni tokko namni dhaqee gaafate jira. Namni tokko gadi dhaqeetiin bisaan bira dhaqee amshiira. Hidhamuu wama jiraati dhiiratu hidhama amshiira namni jedheen jira. Namni hamileetti horee jira hin jiru. Isinoo warroonni morkattoota paartii morkattootaa jettan dhaxxanii dubbiftaniittani dhaxxanii hamileetti hortaniittani. Mootummaa kanarra falmii cimaa dhiyeessitaniittanii fi dhugama isin. Isaan dhaxxanii jajjabeessitaniittani mana hidhaa keessa hamileetti hortaniittani. Nus kanuma keessa turre abboonni keessan amshiiraa hin baatanii kafalmatee isin baasu ummatuma Oromoo isin abdattanii galtanii amshiiraa jettaniittaniini. Silaa mana keessa ficcaan jessitu. Mana keessa ficcaantan. Gadi ba'uu sodaattanii indoo. Tasuma gadi ba'uu sodaattanii mana keessatti kan isin ficcaan jessitan. Ficcaan keessanuu gadi baatanii ficcaanuu sodaadhaaf. Kana gabaabsuu barbaada. Maraaraa guddinaa gadi ba'ii falmadhu. Gadi ba'ii dubbadhu. Mootummaa kanarra dhiibbaa yoo gochuu dadhabde gadi ba'ii uummanni Oromoo qeerroo Oromoo adda falmii irra jira adda falmataa jira. Gadi ba'ii uummata Oromooti qeerroo Oromooti falmadhu qeerroo jabaadhu qeerroo hayyuu kee baafadhu gaafa duuteen booyinii fi usuu inni lubbuun jiru baafadhu. Usuu inni lubbuun jiru falmadhuufi. Maaf jecha ku isinirraa dhabame? Maaf jecha kana isinirraa ennee dhabne? Maalirra jirtan? Wanti isin hojjetan hundinuu dukkana keessa daladdanii. Dukkanuma keessa teettanii hojjettanii. Asii faa nutti bayee as nutti mul'atu. As nutti bayee hamilee tokko nuuf hin ta'u. Kanasuma gabaabsa. Kamaal galchuu. Sheeka Kamaal galchuu nuu fida. Haaji Kamaal galchuu teeta. Haaji Kamaal galchuu fidame. Hin hordofaa. Yaa Haaji Kamaal galchuu numa nuu daladde wallaahi. Maal jedhama paartiin isaa tokko ammoo harkaana badeeyyu. Akkuma paartii PPP nama harkaa badaayu. Paartii isaa hin beekan naan galbi gonkomaa paartiin isaa. Naqaadhuma isaa gadi baaseen dubbadha malee. Kamaal galchuu. Eessa jirta goota keenya ka gaafa jawween ammoo leenci si dalga taa'ee jennaan leenca bira argiteetiin gaafa sani mootummaa kana halkan tokkitti aangoo irraa isa boomna ashkarakarree kana goonee jettu adda boolletamtu si nyaate kaa. Eessa seente kaa adda? Maaltu gassi liqimse kaa? Eessa jirta kaa Kamaal galchuu adda? Leenci si biraa ka'ee jennaan leenci ammoo gonnii kan kee ka jiru kan si dalga jiru leenci si biraa ka'ee jennaan adda sareen si bira argamte. Nunna taate adda.
Gaafa san jawaartu si bira jira ka mootummaa kana akkana goonee ashkarakarree halkan tokko aangoo irraa buufna jettee dubbatte san gaafa san jawaartu si dalga jira jawaartu si gonnii jira leencatu si bira jira leenca bira argitee onnee horatte onnee qabdaatu onneen kan kee kadirisu eessa si keessaa dhaqe eessa seene si keessaa eessa jirtame akka paartiitittuu miti si dhimmi akkuma paartiitittuu yoo si dhimne kaleessa atuu mootummaa kana halkan tokkittitti mootummaa kana halkan tokkitti aangoo irraa isa buufne jettee turte abbaa halkan tokkoo eessa jirta kame adda boolla kamtu si nyaate ka abbaa halkan tokkoo hafuurri keessa dhabame ka abbaa halkan tokkoo moo akkuma jette mee abiyyi halkan tokko aangoo irraa buuftee taa'atta moo halkan tokko ati abiyyi aangoo irraa buufte suni hayyoota keenya mana hidha guursiftee taa'atta akkas ta'e hayyoota keenya mana hidhaati guursisanii afaan wannaadha hidhatanii taa'uu ta'e akkas ta'e jechuudha goonni gootummaan gaafa isaanii ati ammoo mootummaa kana halkan tokko aangoo irraa isa kuffifna aangoo irraa halkan tokko isa shakashanna jettee turtee bar abbaa guyyaa tokko eessa jirta kaadha yaa abbaa garaa taate ka uduu abbaa haqaasii hin jennu achi qabii as qabii hin qabnu kaanu ilaa walaa keennaa walaa keetiin hin jiru dhugaa irratti ija quba wal kenne walii hibna eessi jirtaadha maaltu gassi liqimti galaana kamtu gassi nyaate akka hoggana tokkootittuu miti jechi kaleessa jawaariin gonni teettee dalga jawaarii teettee dubbattisu adda eessa si keessaa dhaqe abiyyi si keessaa qulqulleesse kuulloon na jalaa deeme abiyyi si keessaa nadhafe jawaar mana hidhaatti galee jennaan ammoo nunna taate goonni mana hidhaa seenee jennaan afaan qabatte halkan tokkotti miti daqiiqa tokko gadi baatee dubbattee taate halkan tokko meedhiisaa halkan tokko miti daqiiqaa tokko gadi baatee waa'ee jawaarii waa'ee hayyoota hidhamee irraa dubbatteetta mootummaa kanarra dhiibbaa gooteetta dhiibbaa gootee yoo dadhabde yaa qeerroo akkuma gaafa duraa halkan tokkotti likkii isa galchina jette mootummaa kana gadi baatee maano mootummaa kana yoo dadhabde qeerroo kana gadi baatee labsiteetti akkuma gaafa san jette atis akka abbaa tsaayee mumaaliit jedhan san taate wayyaanee akka wayyaanee abbaa tsaayee oromoo likkaas gabbaallo jedhee likkii galee wanna Tigraay gale likkaas gabbaallo jedhee oromoo likkii ofii galee Tigiree gale maqalee seen halkan tokko likkii galche jette afaan bicha abbaa afaanii mee halkan tokko san maaf likkii hin galchine ati dandeettii likkii galchitu hin qabdu yoo dandeettii afaanii ta'e malee silaa ka likkii mootummaa kana galchu qeerroo oromooti maaf qeerroo oromoo biraan dhaabatiin abbaan qeerroo hidhame abbaan qeerroo adanfame akka diinaa seene maaf bakka jawaarii bu'uu dadhabde maaf qeerroo hoogganuu dadhabde ta'e biyya keessa jirta dhiira modalaadha jedhanii furamu waan nama dhiba maaf qeerroo gadi baatee labsuu dadhabde silaa mootummaa kanarraa abdii takka illee hin qabdanii abdiin tokko mootummaa kanarra hin jiru maaf gadi baatee qeerroo labsuu dadhabde halkan tokko gaafa duraati jettisu afaan qofaa ta'e afaan bichaadha halkan tokko galchitee galte ati haguma gaafa san jetteeti haga yoo dha'ee fuudhee darbeetee dharrisaan haguma yoo gaafa san dubbatteeti guyyaadhuma tokko si'ii barreeffama tokko gadi baasee dubbatee hayyoota kennaafi
Dhattee gaafachuun sirracha haa ta'u. Qeerroo ka'i jechuun sirraachi haa ta'u. Guyyaa tokko ati gadi barreeffamumaan bilbiluma kan kee feesbuukuma irratti miidiyooma kan kee irratti. Guyyaa tokko yoom gadi baateetiini yaa ummata Oromoo birmadha hayyoota keessanii. Yaa ummata Oromoo bannee jirraa lafaa kaa'a. Yaa ummata Oromoo dandeettii ittiin dubbannu dhabnee jirraa biyya keessa ugguramnee jirraa. Yaa ummata Oromoo dammaqaa maaf sirraa dhabame. Maa barreeffama sarara takkitti barreessuu dadhabde. Abbaa halkan tokko barreeffama sarara tokkitti iyyuu barreessuu si dadhabsiisee dubbiin. Boolla kamtu si nyaate urgaafa miidiyaa boqqollaa irratti dhuftee dubbatteeti. Achi buuteen kan kee miila bakarwaaree taate. Miidiyaa boqqollaa irra dhuftee urgaafa dubbatteeti. Achi buuteen kan kee miila bakarwaaree taate. Achuma abiyyi garaa keessa gasi liqimse. Yoo biltsiginnaallee taatee jiraate gadi baay'ee nutti dibbadhu. Sabbarree si dhiibna akka nama du'eetitti. Sii boonna oduu lubbuun jirtu hin duute jennee. Yoo duutee jiraattis yoo biltsiginnan makamtee jiraatte an biltsiginnan makamee jiraa. Ana biyyi waliin jira, an bineensa waliin jira, an bineensa waliin dhiiga ummata Oromoo dhugaa. Jedhii gadi baay'ee nu dubbadhu. Sii beennaa, sii boonnee dhiibnaa oduu lubbuun jirtu. Si sabbarree. Eessa jirtaadha? Yakka kaleessa ilma arsee jedhaa deemtu. Hadha ilma arseeti ka lafarraa dhumataa jiru, ka abiyyi lafarraa duguugaa jiru ilma arseeti. Mee akka biraatittu haa dhiibnu. Akka mee Oromiyaa guutittuu halkan tokko kaaftee qeerroo kaafteetiin likki galchitu acha haa taa'u. Hadha gaafa ilma arseeti jettusa ilma arseeti hadha kan dhumataa jiru. Kan lafarraa duguugamaaroo ilma arsiiti. Kan xiyyiitii karaa asfaaltii irra itti roobsanii ka'anii reeffi xiyyiitiidha. Xiyyiitii reeffa dhoomnee ajjeebneen qarshii nuu kafala. Birriin xiyyiitii kafalamuu qaba ka jedhaara ilma arsiiti baradha. Kan biraati karaa biraatitti umeessi dhiibna. Eessa jirtaadha yeroo dhiinni qeerroo dhangala'u. Eessa jirta yeroo hadha hayyuun ijjiif qaroon Oromoo mana hidhaa keessa adanfamaaru eessa jirta. Gadi baay'ee furmaata tokko nuu kaa'e. As qabii achi qabii kan hin qabne. Yoo biltsiginnaa yoo bineensa makamtee bineensa waliin dhiiga Oromoo jissaa jiraatte. Dhugaadha gadi baay'ee nutti himi. Sabbarree si dhiibna. Yoo ammoo sabaaf dhaabataa jiraatte. An saba kootiif dhaabadha jedhii ka'ii qeerroo falmisiisii kaasi. Eentu biyya kana si galche. Eentu biyya kana keessa akka jiraatti Oromiyaa keessa akka jiraatti si godhe. Jawaarii hadha mana hidhaa keessa rakkataaru bar qeerroodha bar. Kan Oromiyaa keessa si seensisuu danda'e. Kan handhuura Oromiyaa rakkate ijjattu si godhe. Jawaariif qeerroo kanaa bar. Qeerroo hadhatti dhangala'aa jiru. Jawaarii mana hidhaa keessatti rakkachaaru bar. Kan biraati? Kan biraa seete? Kun maaliif sirraa sitti dhagaamuu dhabe? Yoo abbaa garaa taates gadi baay'ee nutti dubbadhu. Yoo abbaa haqaa taates gadi baay'ee falman. Gadi baay'ee hayyoota kee bira dhaabadhu. Gadi baay'ee qeerroof sagalee ta'e. Hin duute moo hin jirtaan kee yoo itti buuteen hin dhabame bar. Hayyoota keenya mana hidhaatti guurannee taa'aa jirra. Beekamaadha. Qeerroo keenya ammoo dhabaa jirra. Beekamaadha. Ati eessa jirta? Kan hunda dhaga'uu dhabde, kan hunda arguu dhabde, ija si bade moo gurra si duude yaa. Atu gootummaan durii sun si keessaa badee tarii eessa dhaqe? Abiyyi si keessaa gileggele, isa si keessaa gingilche. Moo birritu si keessaa gingilche? Silaa birrii wanti ishiin nama goon hin jiru. Maqaan hin nyaatin. Gadi baatee hin dubbata taanaan dubbadhu. Akka afaan qabattetti yoo dhiiga qeerroo Oromoo illee dhugaa jiraatte.
Abiyyi waliin makamtee yoo dhiiga qeerroo Oromoo illee dhugaa jiraat gadi ba'i nutti himi. Beenna nuu waan si goon. Sheemiin si qabu afaanuma kaleessa dubbatte san maalitti goota ka? Afaan kaleessa ammoo mootummaa kana halkan tokko likkii galchina jettee sa akkam goote ka? Si eegaara kaa qeerroon, si eegaara kaa manni Oromoo afaa ati kalee dubbatte san. Adda ji'a lama teette bar. Usuu afaa ati dubbatte sun yoo mujiirra oola. Yoo itti dabalamee waa irra nuu buufama. Usuu jennee si eenyu adda ji'a lama geenne bar. Kaleessa jawaartu si gonni jiraaf akkasi dubbatte difirinnatti godhatte. Leencatu si dalga jiraaf akkasi afaan godhattee dubbatte. Moo onneedhuma keetiin akkasi dubbatte. Onneen kalee akkasi dubbatte suna eessa jira ka? Eessa si harkaa seene ka? Kamaal galtu hin dubbata taanaan yoo ammoo Abiyyiin makamtee dhiiga qeerroo Oromoo dhugaa jiraattes yoo Abiyyi garaadhaan makamteetiin hayyoota keenya mana hidhaatitti akkas rakkisaa jiraattes gadi ba'i qorxii beenna qorxii tokko lafa nuun kaayi. Gantuuf gadhee wanti harka qabannee deemnu hin qabnu nu ilmaan arsee. Gadhee akka wannaati uf keessaachi darbataa deemuu qabna malee. Gantuu wanti nu fayyaddu hin jiru. Yoo gantuu taates yoo abbaa qaataates yoo abbaa garaa taates gadi ba'i nu dubbadhu. Kana sirraa'een. Abbaa halkan tokko. Hai, sheemiin sin qabu. Halkan tokko likkiin nu galchutti achi buuteen keetuu dhabame. Ilmaan miliikii na jala deemtanii afaan hin badinaa. Deema na jala gadhee. Soo kana gatii ta'eef. Usuusi eenyu adda ji'a lama geenne kamaal galchuu. Yoom gadi baatee dubbattas si eegaa turre. Yoom gadi baatee dhiibbaa mootummaa kanarra goota jennee si eegaa turre. Barreeffama kee usuu eenyu adda geenne. Yoom sarara tokko waa'ee hayyoota keenyaarraa nuu dubbatta. Yoom sarara tokko ammoo qeerroo dhangala'aa irraa barreessitee nuu dubbatta jennee si eegaa turre waan biraa miti. Barreeffama tokko hin barreessin. Qeerroo Oromoo akkasi dhiinni isaa dhangala'aa irraa waan tokko hin dubbanne. Maan nuu bulchuuf ta'e takamee yoo akka morkattootaatitti morkataa jiraate. Maan nuu bulchuu deemta. Eentu si filata achi namni garagalee quba qeenshaatichi si kaasu hin jiru. Kana beek. Gabaabatti abbaa haqaas taatu abbaa garaas taatu gadi baatee malsii tokko nuu kennuu qabda. Malsii tokko sirra eenna kamaal galchuu. Indoo maqaa kee miti ati abbaa halkan tokkooti. Likkaas gabbaaloo likki gala. Likkaas gabbaaloo jettee afaanuma guuttattee akka abbaa saa'ee. Nama hin dhibuu. Afaan su eessa si harkaa dhaqe. Moo likki galcha jettee likki galtee iyyuu fakkaattaati. Birri likki si galche birri si bite. Hidhamtu si dhameera jedhii gadi bahe nu dubbadhu. Uduu hidhamtee si laaqaata dhageenna. Hidhamuu kee hin dhageenne garuu bitamuu kan kee dhaga'aarra garuu akibaaratti. Bitamteetta taanaan bitamteetta akka bitamteettu gadi bahe nuuf dubbadhu. Usuu jirtu jennee si boonnee si dhiibna si tuffannee. Gaafati duute ammoo hin boonnuuf. Yeroo kana yoo nun fayyadini yeroo kam nu fayyadda. Yeroo kana yoo gisee kana nun fayyadini gisee kam nu fayyadda. Gisee kamiif si kaayan yeroo kamiif sin kaayan. Yeroo kam nu fayyadda jennee si kaayan name. Yeroo kana hayyoota keenya biran dhaabatin yoo gisee kanatti ammoo qeerroo bira nuun dhaabatini. Yoo yeroo kana mootummaa kana irmijjaa tokko irratti hin fudhatini. Gisee kamiif si kaayan naa. Geexaa geexiidha.
moo warqii taatee harkatti godhannee si deemne. Gisee kamiif nu fayyadda? Umurii tee taafte tana yoo saba keetiif dabarsite hoo? Umurii si hafte tana yoo saba keetiif seenaa hojjattee duute hoo? Seenaa kaleessa hojjattee xureessite. Seenaa kaleessa Oromoof daladdee uf xureessite, uf balleessaa jirtaati. Maali kan isirra eennee maaf si dhabna? Dullootiin du'a geette. Dullootiin shaadaa qabachuu geette hundi aangoo fusuu wal fixxu hayyoonni kenna mana hidhaatis saabate. Haga keessan isin argee bar. Udduu mataa qabaatte miidiyaa boqqollaa irratti. Dhaxxeetiin kilimaa tokko kaafteen dubbattu ture. Mataa dhabiinsa kan keeti. Mataan qabdu qa. Tan gaafa sanii achi buuteen kan keen jiru. As baateen dubban. Urga gaafa sanii irraati kani. Urga gaafa sanii irra kana biyyi uummata Oromooti hayyoota Oromoo irratti gadi fageenyaan hojjetaatiin irra hojjechuu eegale. Ammallee yeroo qabda gadi baay'ee takka uummata Oromootti dabalame uummata Oromoo waliin falmadhu qeerroo Oromoo kaasi. Hayyoota kenna mana hidhaatti dhumataaru dhaqii ilaalii falmadhuufi dubbadhuufi sillee boru kanas eeggata. Jawaar fa sagalee qabu. Jawaarum akkuma jedhu uummata Oromoo qabu. Adda nutu jawaariif falmataa jira. Boru si ammoo nama sagalee si ta'uun argattu. Nama siif dubbatuun argattu. Boolla gadi fagaate isiniif qotameera isin yoo barbaadu. Yoo dhugaadhuma abiyyi dabalamteen jirree binnama nyaata bineensa keessa yoo garee bineensa keessa seentee hin jiraatini. Isin ammoo yoo gadi baatanii udu harka abiyyi seentanii hin jirree. Gadi baatanii yoo hin dubbatini. Wanti as jala nama jeequ maqaa ijoollee Jimmaa qofaan banattee asuma jala deemti. Takka. Qeerroon Jimmaa mana hidhaa keessa ciisa maqaa Jimmaatiin banattanii afaan nun baasinaa. Nun dubbachiisinaa achuma nurraa os jedha ta'a. Kottu koomentii naa kenni siin hin jenne. Deemna jalaa bayi. Si ta'uu liqimsi si ta'uu dhabutti dhiisii bayi. Sila kana gatii ta'eef gadi baatee dubbachuu qabda kamaal galchuu. Isinirra eenee dhabnee jirra. So yaada gabaabduudha. Eessi eenna ammallee yeroo qabda gadi bayii dubbadhu. Gadi bayiiti yoo dhugaadhumaan mootummaa nama nyaata kana keessa seentee hin jiraatini. Gadi bayii uummata Oromoof sagalee ta'e hayyoota kennaaf sagalee ta'e. Kanaasumaan gabaabsa. Maaltu ta'aa jira ardha Arsii Shaashamannee irratti Arsii lixaa keessatti? Maaltu jira? Maaltu deemaa jira? Akkasuma qeerroo Oromiyaa maalirra jiran? Kan jedhurraa bikkaa nutti taraa jirti obsinee nurra dha'u. Waan kan qeerroo Oromiyaa inuma isin dubbachuu jirra, inuma isin iyyuu jirra. Calliftanii jaannu ilaaluu jirtan. Adhallee kaleellee dubbadheera adhallee nan dubbadha. Kan haga ammaatiif finiinsarra jiru. Kan haga adhaatiif falmataa jiru. Kan dhumataa jiru. Kan dhiinni isaanii lola'aa jiru. Qeerroo Arsiitii fi uummata Arsiitiif uummata Harargeeti. Uummanni kun eessa jirtan? Waraanni nama nyaataan abiyyi isin keessa naanna'ee dhufeetiini. Hamma dhiiga qeerroo dhangalaasu maaf daandiitti gadi baatanii cufuu dadhabdan. Adhallee jechi Jawaarii kaleessa jedhe isin raffisu jira. Lafaa isin hin kaamne adhallee. Hirribuma keessa jirtanii qeerroo Oromoo. Shaashamannee keessatti
ajjeesanii ispaaltii irratti ajjeesanii qeerroo wareeganii ka'anii birrii rasaasaan ajjeemne nuu kafalaa jechuu jiran. Reeffan fudhattanii reeffa achiin kaafattanii birrii rasaasa isa rukufnee isa ajjeemne nuu kafalaa jechuu jiranii bar. Haa ta'u kaawwan kutaa kan dhiise qeerroon naannaa Arsii lixaa eessa jirta? Maaf hin birmatiniif qeerroo Shaashamanneeti qeerroo Ajjee qeerroo Arsii Nageellee eessa jirta? Silaa Shaashamanneen dirree waraanaatiin garaagarummaan qabdu. Yeroo dhiiga isaanii jissanii ka'anii birrii rasaasaa isaan rukunnee isaan dhoofnee ajjeemne nuu kafaltan malee reeffa kanan kaafattan jedha eessa jirtan? Maaf hin birmatiniif? Qeerroon Shaashamannee gadi fannifti malee mataa isii gadi gombiftee fannifti malee hin fannifamtu ture. Hin ajjeefti malee hin ajjeefamtu ture. Adda waan isaan irra dha'ee bar. Qeerroon naannaa Arsii nuu birmadhaa qeerroon nuu birmadhaa jechuu isaanii waan isaan irra dha'ee bar. Du'aas jiruu bar cadhisanii dhumataa jiruu bar. Maaf afaan qabattanii ta'ettan qeerroo Oromiyaa hagadhaati waan tokko isinirraa yennee dhabne maali? Rakkoon keessan maali? Rakkoo qabdanii? OMN ni jira yaada OMN irra ibsadha. Lakki ummanni Arsiitiif ummanni Harargee bichaan Jawaariif falmatu malee lakki nu Jawaariif ammoo sagaleen taanu jedha gadi baa qurxii beenna nutti hima. Qurxii beenne ummata kana lamaan bira dhaabanna. Qurxii beenne ummata Arsiitiif ummata Harargee bira isaanii sagalee taana nutti hima qeerroo Oromiyaa. Daawon Jawaar jetta. Ilma haadha jala dhufe kosi. Haga Abiyyi dhufee haadha kan kee gudeedutti siin ta'u. Haga Abiyyi dhufee haadha kan kee qacatti gochus siif hin ta'u. Ilma haadha jala dhufe gadhee. Warroonni suuraa Abiyyi kaayattan kun inuma mataan keessa likkiisin hin jiru gadhee bicha. Taa'ee haga Abiyyi haadha kee dhufee sii gudeetu eeggadhu. Kana gaafa ammoo harka badhiftanii gadi baatanii. Keessi gudeete. Gadi baa nutti dubbadhaa qeerroon Oromiyaa gadi baati lakki nu Jawaariif ammoo sagaleen taanu jedhaa nutti dubbadhaa. 2016 haadha ilmoo irra kaayan. Keessatti haadha warraatiif abbaa warraatiif ilmoo bakka tokko ajjeesanii boolla tokko gooran. Adda ammoo reeffa isaanii ajjeesanii ispaaltii irraa haga birrii rasaasaa isaan dhoofnee ajjeemne kafaltanii reeffa isaanii kaafattanii jiraa bar. Yaa uummata Oromoo maaliif teettanii wallaaltan? Maaliif teettanii ijaallaaltan qeerroo akkasi dhangalaaru dhiinni isaanii? Qeerroo kana waliin qeerroon kun kaleessa baay'ee si waliin falmataa ture. Qeerroon kun kaleessa baay'ee si waliin wareegama kafalaa ture. Adda maaliif qeerroo kana teettanii ijaallaaltan? Maaliif qeerroo uummata kutaa lamaanii kana qofa ijaan teettanii ilaalaattan? Kaleessa uummanni kun 2015 irraa hamma dhumaatti si waliin falmataa jira. Adda maaliif isaaniif sagaleen taane? Adda maaliif isaan waliin hin kaan? Adda maaliif isaan biran dhaaban? Maaf teettanii dhumaatii isaanii qofaa heddan? Isin fayyadaa barboru sagalee isinii ta'a ka dhumataaru qeerroo nadha dhumataaru kun. Qeerroo nadha reeffi ispaaltii irra reeffan kaafattan jedhaaraan kun boru isin fayyadaa bar. Qeerroon kun bar waan biraatiif gadi ba'ee falmataan jiru. Mirga keetiif siif falmataa jira bar. Jawaar jechuun si'ii bar. Jawaar akkasii ta'e wallaalte. Isin qeerroon Oromiyaa kutaa sagalee dhugama dhibaatii dhukkuba Jawaariitti gammaddanii dhugama hidhamuu Jawaariitti gammaddanii isin gammachiise.
Furmaanni keessan maalinni? Mormiin qeerroon 12 irraa falmi jiru guyyaa sadaffaadhaan hamma guyyaa 3 kana mulu eessa jirtan? Isin eegaa irraa bar qeerroo Oromiyaa dhumataa jirti bar ilmaan qacaleen akka keessanii. Gadi baa sagalee ta'aafi gadi baa uummata Oromoo tokkummaa durii waliin akka duraatti tokkummaadhaan gadi baa falmadhaa Jawaarii harka diinaatii baasaa. Jawaar kalee Arsii jedheen qabsoomne uummata Oromoo kutaa 11 jedheeti qabsaa'e. Malee Arsiif hin qabsoomne malee Harargeef hin qabsoomne. Qeerroon naannaa Arsii lixaa jirtan ijoollee Arsii Shaashamanneetiif birmadhaa dhumataa jiru. Rasaasaan ispaaltii irra wareeganii kaanii hin jirtu shanee wayiitu shaneedha jedhan. Hin jirtu shanee Arsii keessa shanee hin qabnu nu Arsiin. Uummanni Arsii shanee hin qabuuyu. Shanee Wallagga jirti Wallagga dhaqaa. Miidiyaan faanaa jedhu bombii fuudheetiin reeffa bira kaayee ka'ee shaneetu dhufee shaneetu Shaashamannee akka duraatitti Shaashamannee barbadeessuudhaaf deemaara jedhee bombii fuudhee bira kaayee ka'ee suuraa kaasee ka'ee achi gadhiise. Reeffa qeerroo galaafatee ka'ee qeerroo kidduu qeerroo qacalee galaafatee ka'ee qeerroo nyaatee ka'ee. Miidiyaan kijibaa miidiyaan sobduun miidiyaan gantuun Abiyyi akka Abiyyi gadi baatee kijiba sobaa dubbatte. Shanee hin qabnu nu achi keessa hin qabnu nu shanee uummanni Arsii hin jirtu shanee wayiitu. Baga hidhame Jawaar ka jettu ilma farshoo bahe. Hamma kana keessa jirtan uummata Oromoo salphina kana keessa jirtan. Hamma ofii reeffa rasaasa itti roobsanii ajjeesanii ka'anii dhara irra kaayanii shanii jedhanii irra jiran ammallee dubbiin gaafa Haacaaluun du'e shanii ajjeese jedhan ammallee shanummaan sun isinirraa baatee hin jirtu bara uummata Oromoo. Qeerroo ofii ajjeesanii ka'anii rasaasaan ajjeesanii ka'anii ammallee rakkoo Shaashamannee keessa uumuuf osoo inni ta'u ajjeefnee jedhanii bombii ofii uummata Oromoo qeerroo Oromoo ajjeesuudhaaf qeerroo Oromootiin fixuudhaaf bombii ofii baatanii deeman fuudhanii reeffa bira kaa'anii reeffa ammoo haga xiyyiitii isa dhoobneen kafaltanitti reeffan hin kaafattan jedhanii ka'anii reeffi keessan hin ka'u reeffa baafachuu hin dandeettan asii kaasuu hin dandeettan jedhanii reeffa ispaaltii irra dhiisanii achi suuraa kaasanii bombii bira fidanii bombii bira kaayanii shaneedha jedhaaran. Kun isinitti hin dhaga'amu? Haga mana keessan tokko mana keessa isinii dhufutti isiniif hin ta'u. Dimimmisa tana keessa baatanii falmachuu isiniif hin ta'u. Ilma Arsiitti dhumata seetammo. Ilma Arsiitti lafarraa dhumata seetanii isin teettanii ilaaltaniif xiyyiiti Abiyyiitti dhumata malee ilma Arsiin dhumattuuyyu. Kana beekaa. Yoo teettanii akka gandummaatitti illee ilaalaa jiraattan yoo dhumaatii ilma Arsiitiif ilma Harargeetitti teettanii ilaalaa jiraattan xiyyiiti Abiyyiitti rasaas Abiyyiitti dhumata malee ilmaan Arsiis hin dhumattu ilmaan Harargees hin dhumattu. Kana beekaa. Warroonni teettanii ijaan laaluu jirtan kutaan 9 teettanii laaluu jirtan xiyyiiti Abiyyiitti lafarraa dhuma malee ilmaan Arsiin dhumattu ilmaan Harargeen dhumattu. Kan dhumatu xiyyiiti Abiyyiiti. Xiyyiiti Abiyyaa uummata Oromootiin roobsaaru dhumata malee hin dhumattu qeerroon Arsiis hin dhumatu uummanni Harargees. Kana beekaa. Hin dhumata isinitti hin fakkaatin hin biqila biqilaa jira jalaa ol biqilaara tokko yoo duu tokko dhalatee bula malee. Tokko yeroo galaafatamu tokko dhalatee bula meeqa dhalatee nuu bula. Akka Abiyyi waraana kana itti labseeni akka Abiyyi waraana kana dirree uummata Arsiitiif uummata Harargee irratti
akka nama qamadii akka nama xaafii facaasuuti waraana isaa irra facaasee dhiise kana hafa seetanii nafu akkasitti hin baati jala teettanii kutaadhaanis wal qooddanii teettanii uummata kanaa ijaan laaltanis teettanii hidhamuu Jawaar akkana laaltanis hin baa Jawaarillee bayi rabbi yoo keessa jiraate hin baa Jawaarillee harka naafxanyaati harka biyyiiti Jawaarillee hin baya qeerroon arsis kuftee harkan kennatu qeerroo harrattis kuftee harkan kennatu kaganaa harka kennatu isinuma warra amma taa'ee uummata kana laalu jiru. Kan ganaa gumbas jedhee harka kennatu isinuma warra taa'ee uummata dhumaaru hidhamuu Jawaariitti gammadee Jawaariif sagalee ta'uu didee Jawaarii achi keessa laalaaru kan biraati seetanii adda isin kadhannee dadhabne boru nama sagalee isinii ta'u nama gadi ba'ee isinirraa dubbatu takka argachuun teettan. Qeerroo Harargeetiin lafarraa dhumataa rasaasa Abiyyiitti dhumataa qeerroo Arsiitti dhumataa rasaasa Abiyyiitti dhumataa teennee wallaalla. Teennee wal ilaalla. Hin dhumattu ilmaan Arsii hin dhumattu ilmaan Harargee. Kana gatii ta'eef ijoolleen Arsii lixaa naannaa Shaashamannee jirtan kaa'adan maqaa sagalee ta'aa fi qeerroon Arsii dhumataa jirti. Qeerroon Shaashamannee akka jirtuun dhumatu jirti sagalee ta'aa fi bira dhaabadhaa birmadhaa fi uummanni naannaa san jirtan. Silaa kaan itti ijinee dadhabne nama nu dhaga'u hin qabnu. Nama birrii dhaga'u malee nama jecha namaa dhaga'u hin jiru. Usuu maqaa birrii isin hidhaanii jedhanii qaata fiiddanii ol kaatan. Kana keessa jirtan yeroo kana keessa jirtan. Kanaasumaan kanaas qabe. Miidiyootiin Oromoo miidiyootiin silaa miidiyaan ijaaf gurra uummataati OMN ni ture. OMN ni cufame. Erga OMN ni cufame. Miidiyootiin Nuural Hudaa miidiyaa Hamilton TV kan dhiiga ilmaa Oromoo adda jigaattu ijaarame eessa jirta? Boolla kam jirta? Dhumaatii ilmaan Oromoo nama tokko miidiyaa tokko gadi ba'ee miidiyaan sobaa kun obattala dhaqee Shaashamannee dhaqee suuraa kaaseetiin shaneedha jedhee gadi dhiise miidiyaan uummata Oromoof hojjetu Oromiyaadhuma keessaa dhabame. Miidiyaan uummata Oromoo reeffa isaanii akkasi jigaaru sanii gadi ba'ee miidiyama tokkitti nuu gabaasu dhabne. Hayyaa galata kee OMN. Nuural Hudaani isin bira dhaabataa turre nu warroonni shagaalaani. Yaa intala gantuu shaarmuxitti intala nana bakka meeqasi argee sabboontu sanyii abbichoo bada shaarmuxaa intala haadha jala dhufte intala haadha sagali abbaa sagali deemas jalaa bayi gadhee shaarmuxitti qinxiraami arraballee nama balleessitii la sariinas jala dhufte. Bakka baay'ee intala tana arge bakka baay'ee nama jala deemaa nama arrabsitiishi baalageen. Naaftanya afaan nama balleessiti afaan baddoon salphoon nama salphisuu deemti. Kana gatii ta'eef miidiyaan isin kaleessanu isin bira dhaabataa turre eessa jirtanaadha? Hamilton TV kan jedhamu eessa jirta? Miskiina keessa deemtanii gaafa Arsii dhaqxan gaafa Baaleen dhaqxan miidiyaa uummataati ijaaf gurra uummataati jettanii qarshii uummata Oromoo irraa guuraa turtan eessa jirtan? Miidiyaan Nuural Hudaa eessa jirta? Miidiyaan Nuural Hudaa ijaaf gurra Oromooti jettaniitiin birri nu guursisaa turtanii eessa jirtanaadha? Maaf uummata Oromoo reeffa isaanii kan akkasi dhangalaaru maaf sagalee ta'uufii dadhabdan? Miidiyaadhuma takkitti uummata keenya nuu gabaasu dhabne? Miidiyaadhuma takkitti uummata keenya gadi ba'ee dhumaatii isaanii gad nuu dubbatu dhabne? Maal jettu ka?
afaan maal qabdanii boru miidiyaa kana bira dhaabadhaa nuun jechuu deemtu ka kaleessa ammoo kiishi keenya gadi baafnee isin bira dhaabataa turre. Nuural Hudaa eessa jirta? Gisee gargaarsaa gisee eebbaa gisee eebba Nuural Hudaa jettaniitiin guruppii meeqarra gadi sheer nutti gootanii dhabamtanii adda ilmaa Oromoo dhumattee jennaadha eessa seentan ka? Bitamtoota isinillee abiyyi waliin bitamtanii gantoota abiyyi waliin uummata Oromoo gantanii hattoota. Ji'a tokkoof meeqa miidiyaa takkitti sagalee uummata Oromootii ta'uudhaan miidiyaa takkitti uummata Oromoo dhumaati uummata Oromoo gabaasuudhaan warri uummata Oromoo fakkaatanii birrii uummata Oromoo irraa guurtanii miidiyaa takkitti uummata Oromootiif gabaasu isin irraa dhabne. OMN uggurame kana si achi fiigu qarallee OMN tokkicha OMN biyya keessaa bahe miidiyootiin biyya keessa jirtan eessa jirtan? Wallahi billahi warroonni shagaalee akka kootii warroonni biyya alaa irra daladdan miidiyaa Nuural Hudaa gargaaraa nam gaafa gargaaraa jedhanii isin sumunii tokkitti ittiin kennina miidiyaan uummata keenyaaf sagalee nuun taane maal nu fayyada? Miidiyaan uummata keenyaa nuun gabaase maal nu fayyada? Hamilton TV maaliin jedhamu sun maaltu gadi bayee dubbachuu isin dhoogge? Sodaa abiyyiiti moo dhumaatii dhiiga Oromoo ilma Oromoo kan dhumataaru kana isin mararuu dide moo isatu isin dhagaamuu dide moo miidiyaan tokkichi miidiyaa isin akkasi jirtan hundi san keessa maaltu gadi bayee isin dubbachuu isin dhoogge? Gaafa gargaarsaa gadi baatanii iyyitanii gadi baatanii miskiina irraa birrii guurtanii gaafa dhumaatii Oromoo hoo eessa jirtan?